sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattii mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasudha. Kun sagalee qeerrooti. Waxabajji 29 bara 2016 harka fuune akkam jirtu kabajamuuf jaalatamuu dhaggeeffattoota sagalee qeerroo. Kun qophii sagalee qeerroo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbudha. Akkuma barame dursa oduu isin dhageessina. Hangafoota oduu. Godina Arsii magaalaa Dodolaatti fincilli xumura gabrummaa jabaatee itti fufe. Godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamteetti konkolaataan Golden Bus jedhamu qaama hin beekamneen caccabee faayidaan ala ooluun dhagahame. Hararge Bahaa Araddaa Galalchaatti wayyaaneen hidhattoota Sumaalee waliin hiriiruudhaan uummata Oromoo irratti dhukaasa bane. Balballoomii oduu kanaa jaalnoolee buttaa qabatee dhiyaateera. Itti aansuun qophii addaa jaallee jiituu gadaa qabattee dhiyaatte. Walleen warraaqsaas qaama sagantaa keenyaati. Isin keessummeessaa kan isin waliin turu an Erbuu Sabaati. Amma kallattiiwwan gara oduuttan isin dabarsa. Godina Arsii Lixaa aanaa Dodolaa magaalaa Seeroftaa keessatti fincilli xumura gabrummaan haala ho'aadhaan adeemaa jiraachuu fi humnoonni poolisaa mootummaa wayyaanee namoota reebaa jiraachuun namoota hedduus waajjira poolisaa aanaa Dodolaa magaalaa Dodolaatti guuranii hidhaa jiraachuun dhagayame. Oduma wal qabateen diraamaa wayyaanee Shaashamanneetti hojjette akkuma asaasaatti fashaleessan Dodolaatti ergamtoota diinaa ajjeechaa raawwachuuf deeman to'annaa jala oolchanii jiru. Namoonni kunneen mootummaan ergamuu isaanii ibsanii mootummaan wayyaanee nama tokko yoo ajjeeftan qarshii 50,000 yoo waraantan qarshii 1,500 isiniif kennina jechuun nu bobbaasan jechuun dubbatan. Isaan keessaa takka dubara yoo taatu 2 immoo dhiira. Isaan dhiiraa 2 sabaan Tigree ta'uunis beekamee jira. Giddugala Oromiyaa godina Shaggar Lixaa aanaalee hedduutti daandiin cufamuu fi guyyaan gabaas akka dhaabbatu waraqaan qeeroodhaan aanaa jalduu dirree badhaas Amboo Gindabarat keessatti faca'uun gabaafamee jira. Oduu biraan godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamteetti konkolaataa Golden Bus Finfinnee irraa gara magaalaa Dambidolloo deemaa jiru irratti tarkaanfii hawaasa fudhateen hojiin ala ta'ee jira. Akkasuma uummanni magaalaa Jimmaa Arjoo fi aanaalee Wallagga Bahaa konkolaataa kana akka hin dabarrees akka hin deemne tarkaanfii irratti fudhataa akka jiran gabaasni qeerroo addeessa. Dhumarratti Bahaa Oromiyaa Hararge Bahaa bakka addaa Galalchaa jedhamutti milishoonni naannoo Somaalee wayyaanee waliin dhaabbachuun miidhaa uummata keenya irratti raawwatu dhaabuu diduudhaan lafti kan keenya maqaa jedhuun uummata Oromoo irratti dhukaasa baneen uummanni naannoo kana hidhattoota Somaalee waliin lola walirratti eegalaniin hidhattoota jiraa keessaa nama 2 hojiin ala taasisuu qeerroon naannichaa gabaasee jira. Tarkaanfiin qabeenya wayyaaneetti xiyyeeffatame Oromiyaa keessatti akka jabaatee itti fufuu fi sochiin qeerroo gama kanaan jabaatee itti fufeetu jira. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun guyyaa irraaf qabanne kanuma qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Akkamitti uummata keenya ajjecha wayyaanee irraa baraarraa. Obsi
yaada goota deesse ilmi kan kee du'us lammiif wareega baase. Ergamtooti wayyaanii OPDO'n uummata Arsii irratti duula baname waan cina dhaabbattu fakkeessuuf miidiyaa kijibaa of harkaa qabduun ololaa jiraatullee ajjeechaanii fi yaaliin hawaasa Oromoo ta'uusaa qofaaf irratti raawwatamu ittuma uffeetu jira. Ajjeechaa kana namoonni qabaman ergama mootummaa biyya dhiituu irraa itti kennamee fi lubbuu namaa ajjeesanii horii itti argachuuf kan bobba'anidha. Asirratti namoonni kun lubbuu namaa baasnee horii itti argachuuf yoo jedhanillee kun waanuma lafaa ka'amee horii qofaaf qindaa'e miti. Silumaa ilmaan Habashaa uummata Oromoo dhufanii Oromiyaa keessatti saamuu fi dirree isaarra fandaliqanii jiraachuu waan baraniif eelaayitoonni yookaan namoonni isaanii baratan xiqqoonis labata isaanii jibbiisa Oromoo qofaa waan barsiisaniifi. ilmi kan kee du'us lammiif wareega baase. Obsi yaada goota deesse ilmi kan kee du'us lammiif wareega baase. Yeroo ammaa kana Oromoon biyya abbaa isaatti halkan mitiitii guyyaa deemuun yaaddoo itti ta'ee jira. Waraana Oromiyaa irratti labsamee humna agaazii koora bittinneessaatii hanga hidhataa gandaatti faayidaa xiqqoon illee taatu sossobuun gama biraanis ilmaanuma Oromoo walirratti bobbaasuun teessoo of jalatti eegsifata. Kanarraa ka'uun yeroo ammaa kana Oromoon biyyattii keessatti mana hojii mootummaa bakka qotisaan buluu haga dafqaan bulutti Oromummaa isaa qofaan yakkamee badiin ajjechaa Oromiyaa keessatti afaan qawween irratti adeemsifama. Kan afaan qawwee irraa hafee waan qara qabuun waraanamuun qorichoota yookaan summiiwwan qaama namaa miidhan nyaata waliin ilmaan Oromootiif kennuunis beekamee jira. ilmi kan kee du'us lammiif wareega baase. Obsi yaada goota deesse ilmi kan kee du'us lammiif wareega baase. Kibba kana humnooti liyyuu poolisii naannoo Sumaalee uummata Oromoo irratti roorrisuu badii ajjechaa ilmaan Oromoo irratti raawwachaa jiru. Gama biraan ajjechaa suukanneessaan Arsii lixaa magaalaa Shaashamanneetti warra afaan qawwee irraa hafe kana irratti raawwatamaa jira. Gara dhiha Oromiyaa Wallagga lixaa aanaa Noolee Kaabbaa magaalaa Daabbasootti giddugala Oromiyaa magaalaa Finfinnee barattoota kaampaasii Rift Vaalii Gullalleetti ilmaan Oromootiif summii nyaata waliin kennamuun yakka fokkisaa fi duguuggiinsa sanyii irratti raawwataa jira. Kana qofa miti yakkii fi badiin Oromiyaa keessatti adeemsifamu hedduu hammaataa jira. Kanaaf falli tarkaanfii hawaasni Oromoo fudhachuu qabu maali? ilmi kan kee du'us lammiif wareega baase.
Hayyoonni Oromoo qeerroo, jaarsoliin guulaa, abbootiin gadaa, qarreewwanii fi hawaasi Oromoo cufti marii akkamii gaggeessuu qaba? Moo haga tokkoon keenya dunutti eeggachuu qabna? Oromiyaan dhaloota egeree biyyattii ta'an hedduu ofirraa dhabdeetti. Dhabaas jirti. Ajjechaa kana lakkaawaa jiran namoo deebii nuti ofirraa ittisuuf maatii, fira, qomoo fi Oromoo wal baraaruuf taasifnu akkam ta'uu qaba? Mootummaa qabna jennee itti himachuuf Oromiyaan qaama ergamtuu galii mootummaa wayyaanee sassaabuuf Oromiyaa keessa jirtu malee mootummaa uummata Oromoof aantummaa qabdu miti. Kun waan wal nama gaafachiisu miti. Nuti garuu falli nuti akka dhuunfaa keenyaatti uummata keenya wal jala yaasa jennee yaadnuu fi roorroo alagaa nurra dabarsa jennu kami? Ati namni barruu kana dubbiftu yookaan immoo dhaggeeffattu erga ani yaadannoo kana xumuree booda daqiiqaa tokkoof Oromoon roorroo jalaa akkamitti ba'a? Achi keessatti hoo ga'een kiyya maal laata jedhii of gaafadhu. Waan yaadde sanas yaadannoo daftaraa, meeshaa elektirooniksiis ta'u irratti qabadhu. Waan yaadde sanas ofuma kee hojiitti hiikuuf yaali. Fedhii, jaalallii fi dirqamni lammummaa wal qabatanii akka sirra jiranis beeki. Yeroo baay'ee nuti kan irratti xiyyeeffannu waan mootummaan alagaa bara dhufaa darbaa yookaan bara gadaatti nurratti raawwachaa jiru malee nuti mootummaa alagaa kana maal gochuu fi maaliin miidhuu akka dandeenyu irratti wal mari'achuu keenya xiqqaanatti fakkaata. Kana kan jedhuuf jabina keenya diinatti himuurra dadhabbii keenya walitti himuun qabsoo keenya mogolee itti horaa jedhee waan hin amanuufi. Haa ta'u malee qeerroon biyya keessaa jabina qabnu laayyootti kan ilaalamu akka hin taanee fi abdachiisaa uummata keenya cunqurfamanis abdii borii akka taane beekamaadha. Sirna garboonfataa Tigree kunis itti yaadee ilmaan Oromoo qeerroo fi qarree ajjeesaa akka jiruu fi qeerroo fi qabsaa'ota abdii kutee umrii bittaasaa dheereffachuufi garuu hin milkaa'u. Garboonfataan milkaa'ee hin beekuuti. Amma yaada kiyya gara xumuraatti isinii fidaan jira. Qabsoon keenya waa sadii wal simsiisuu qabna. Innis gootummaa, abshaalummaa yookaan qaruuxummaa fi beekumsadha. Qabsoon saba keenyaa fuula duratti deemsisuuf beekumsi murteessaadha. Beekumsi kun beekumsa saayinsii qofa miti. Aadaa, duudhaa, safuu fi falaasama hawaasa jijjiiramaa deemuu beekuudha. Kun immoo hawaasa ofitti nama dhiyeessa. Dubbatanii hawaasa ofiin wal dhaga'uuf gargaara. Kana irratti beekumsa qabaniin ba'anii hawaasa ofiin wal arguuf gootummaa nama barbaada. Laphi laafettii, mata laafettii fi ija laafettiin dubbattee nama hin amansiiftu. Dhugaa harkatti baattee mo'amtee dhugaa komatti. Gooti garuu ija jabinaa fi laphee guutuun diinattuu dubbatee amansiisa. Egaa dubbatee amansiisuuf gooti kun beekumsas qabaachuu qaba. Asirratti beekaa fi gooti tokko abshaalummaa fi qaruuxummaa ittiin diina bira darbu hawaasatti dhiyaatu yoo hin beekne gaaga'amuu mala. Kanaafuu gootummaa, beekumsaa fi abshaalummaan uummata keenyatti haa dhiyaannu. Yeroo sirna garboonfataa guyyoota utuu hin taane sa'aatiiwwan muraasa keessatti kuffisna. Amma akkuma jalqaba jedhee uummata keenya ajjechaan kallattii garaagaraan irratti raawwatamaa jiru akkamiin du'a kanarraa baraaruu dandeenya?
fincila xumura gabrummaa mirkaneessina. Horaa bulaa. Damesike hingune hingu bonkuma ilma kanke du'e nutu basaguma sena hisina yadatu sahayo kubadane chani ola dem tu Kenya karatam bisane mal shoror ke site ishin ke chukana shoror ke situ miti ilmanu takafal mana sahayo kubadane chani ola dem tu Kenya karatam bisane mal shoror ke site ishin ke chukana shoror ke situ miti ilmanu takafal mana
Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya guyyaa har'aaf jenne kanumaan goolamna. Waan nu dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u isiniin jecha sagantaa birootiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.